Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa irree fi humna isaa jabeeffachuuf jecha ilmaan Oromoo golee Oromiyaa keessaa walitti fiduun leenjii waraanaa kennaafii ture. Gaafa onkololeessa 11 bara 2020 dilbata kaleessaa bifa akkaan ho'aa ta'een eebbisiisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Cibraan Odaa Bulluq jalatti leenjii irra kan turan kaadhimamtoonni miseensota waboo yeroo eebbifaman baga ittiin isin ga'e jechuun haasaa kan godhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa guutummaa impaayera Itoophiyaa keessa kan jiran sabaa fi sablammoonni biyyattii hidhatanii wal hidhachiisaa haala jiran keessatti Oromoon har'allee akkuma kaleessaa qawwee hidhachuu dhaba warra hidhateen ajjeefamaa waan jiruuf hidhachuun keenya dirqama filmaata hin qabnedha jedhan. Karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya jedhamee gara biyyaatti dhaggalameetu jira. Karaa nagaa qabsoon gaggeeffamuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo dursee akeekee kallattii kennee ture akka nama raagaraagu abjuu arguutti jechuu. Maaliifi mootummootuma impaayera Itoophiyaa keessatti bara dhufaa dabra aangoo wal harkaa fuudhan karaa nagaa aangoo dabarsee kan walitti kennee beeku hin jiru. Wal ajjeesuutiin kan inni aangoo wal harkaa fuudhaa dhufe jechuu. Keessumaa immoo Itoophiyaan isheen akka biyya Itoophiyaa jedhamtu koloniitii walitti qabamtee impaayerri erga tolfameeti asitti immoo dhaloonni waggaa 100 wayii asitti mootummootuma 3 qofa beeka jechuu. Minilikii impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti shoora taphateetiin asitti ka ture Haayile Sillaasee maaf Dargii ergasii immoo TPLF qofaa beeka jechuudha. Dhaloonni waggaa 150 kana biyya akkasii aadaa aangoo barcuma siyaasaa karaa nagayaanii fi filmaata waraqaatiin dabarsitee walitti kennuu hin beekne keessatti Oromoon wareegama waggoota hedduu kafalee yerootti ilmaan isaa xumura itti gochuu gahanitti qeerroo fi qarreen Oromoo itti wareegame yeroo inni gabrummaatti xumura gochuu gahetti waraanni bilisummaa Oromoo bakkaa bakkatti wareegamni isaallee iddoo hedduu akka har'aa kanallee osoo hin beekamin gammoojjii fi baddaa Oromiyaa hedduu keessatti hafe keessatti kun yeroo xumura argachuuf jedhu dhiiga ilma Oromoo dhangala'eeni mootummaa ijaarrachuu dadhabe jechuu warri mormituu ta'ee mootummaa kana mormaa ture. Yoomiyyuu taanaan dhugaan jirtu uummanni wareegamuudha beeka malee dura bu'ee siyaasa gaggeessuu hin danda'u. Warra paartii siyaasaa ta'e wal gurmeessetu wareegama uummataatti dhimma bahee dhimma sanaan ammoo mootummaa uummataaf ta'u ijaara ture. Wanti Itoophiyaa keessatti dadhabame dhiiga ilmaan saba cunqurfamaa dhangala'utti dhimma bahanii mootummoota yookaan immoo paartileen siyaasaa mootummaa uummataa ijaaruudha dadhabani. Wanni Oromiyaa mudate isa kana namni kan inni beekuu qabu nuti akka waraana bilisummaa Oromootti ejjennaa mootummaan Itoophiyaa jigee mootummaan bira ijaaramuu qaba. Hankanaachi fakkeessii uumaa fi bakkuma sanatti bakka wal jijjiiruun suni rakkoo siyaasaa dhibdee cunqurfamoonni Itoophiyaa keessa jiranii addatti immoo sabni Oromoo qabu furuu hin danda'u ka jennee ejjennaa kana qabannee ammallee wareegamni kafalamaa jiru. Wareegama kafalamaa jiru qofaa miti warri kaleessa Oromoon bilisoomeera jedhellee yeroo fi fakkaata malee yeroon ammoo gaafa dubbii kana furee fidu ejjennaa waraana bilisummaa Oromootti gale hundumtisa. Wanni dogoggora ta'e garuu dogoggorri suni wareegama nutti baay'ise. Wareegama keessaayyuu wareegama hamtuu kakaleessaa tumaatii seera uummattoota cunqurfamoota Itoophiyaa hundumaa waliif finnee gabroonfanna jedhee Minilikkaa'ee ekeraa sana kaasuu abjuu kaleessaa sana fiduutti nu geesse. Duuti amma ilmaan Oromoo sadarkaa Oromiyaa keessatti jeefamuun isaatu hanga bineensaatu ga'uu dadhabe lubbuun dhala namaa kun dhalatee jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa loluu qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhate yeroon siniin jedhu ba'aa nutti dabalamen sinii ibsuuf kana kaasee jechuudha. Haasaan kiyya. Inni kunis maal jechuu loluu qofaa qarabaa qawwee harkisuu qofaa osoo hin taane uummata keenya kallattii siyaasaa inni irra adeemuu qabuu fi mootummaa akkamii ijaarrachuu akka qabullee waraanuma bilisummaa Oromootu akeekaa siniin jechuu kooti. Yeroo tokko namoonni hedduu waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu loluurraa ka hafe dhimmi siyaasaa isan ilaallatuu siin jedhu.
dhimmi siyaasaa sin laallatu yoo jedhan immoo dhimma siyaasaa silaa kaa mootummaa uummataa tolchuu danda'u warri qajeelchu immoo sana hin hojjetani. Dhiigni kee dhangala'eetuma haa hafuu siin jechuu kun kanarraa adda hin jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo akka seeraattis kaleessa kaa seerrii fi heerri adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee hin jijjiiramne keeyyatuma sana qabanneetu jirra. Kana qabannee jirra jechuun ammoo mirga seeraa fi heera kana qabannee mootummaa Oromoo fi Oromiyaan qabaachuu qabanii tolchuu ni dandeenyasi mirga isaas. Jaallan bu'aa bahii rakkoo beelaa fi dheebuu haalota ulfaataa hedduu keessa darbuun leenjii isaanii xumuraniinis lubbuu takkittii qabdan sabaaf laanna jettanii gara dirree lolaatti dhuftan waan ta'eef wareegama kamiifuu qaamaa qalbiin of qopheessuun sabaaf aarsaa kaffalamu hunda baasuun gara raga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf onnee guutuun dalagaa jechuunis dhaamsa isaanii dabarsatanii jiru. Oromoonni amma istiraateejii sana jijjiirreerra. Qabsoon keenya uummata keessa. Duuti keenyis, injifannoon keenyis, kufaatiin keenyis uummata keenya keessa. Safuu uummataa tiksinee waan uummati barbaaduu fi akkaataa uummanni nu fedhutti taanee argamneetu uummata kana keessaa nu baasuu dadhabani. Duulli waggaa 2 nurratti gaggeeffame kan injifachuu dadhabamnee fi lola uummata waliin qindeeffannee jirruufi. Kanaaf uummanni keenya yeroo hundumaa waa hunda keenya dursinee du'uu fi irraa ka hafe uummata keenyatti bu'uu hin qabnu. Uummanni keenya waa hunda ta'eera nu jiraachisuuf. Bilchaataas dheedhiis nutti baateera. Callaas bullaas nutti baateera. Bishaaniif midhaan nutti baateera. Kana hundumaa ta'e lola keessatti osoo haxxeerra jirruullee nyaata bilchaataa fidee uummata afaan nama kaa'uu danda'u tolfanneerra hadha sana keessatti dhaloluutti jirra. Kanaaf injifatamuu dadhabne isa kana jabeessa. Inni arfaffaan ammoo loltuu bilisummaa jechuun nama fedhii dhuunfaa ofii injifatee namummaa ofii dhiisee rakkoo hundumaa danda'ee uummata isaaf jiraachuuf lubbuu ofii aarsaa kafale jechuudha. Namni lubbuu ofii aarsaa kafale ammoo namni laphee isaa rasaasaaf kennuu filate ammoo qoraatti isa waraantu hin sodaatu. Kanaaf yeroo jedhametti bakka jedhamtanitti lubbuu yoo barbaada ta'e qabsoon Oromoo lubbuun keessa yeroo barbaadametti kennuuf of qopheessa. Yeroo akkaataa kanaan barattanii baatani hojii qabachuuf digirii argattani miti. Wareegamaafidha of qopheessitani. Waraanu gaafa ta'uu jedhamu ajjeesuuf du'uutu jira sanattidha bobbaana. Ammas gara dirree lolaatti kan wal barbaasnu maleessa barattanii xumurattanii baatanii hojii barbaadaa qacaramaa damooza nyaadhaa jechuu miti jechuu. Kanaaf iyyuu of qopheessa. Fuuldurri keenyi lola guddaatu jira. Isuman sila jalqaba irratti kaase sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtisaa hidhatee wal hidhachiiseera. Hidhatee kan waliin hidhachiisne saba Oromoo qofaa. Sabni kun ammoo nuutiin qabaa jechuudha. Sabni kun nuutiin qabaa hanga lakkoofsa saba kanaa geenye waan sabni kun nurraa eegu kennuufoo baay'ina miti dubbiin. Hojii sammuu hojjechuu. Koomaa girrisaa mannaa tokkicha risaa wayyaa jetti Oromoon. Isa kanammoo waraanni bilisummaa Oromoo 10 taatee 1000 ariitee agarsiisteetti jechuu. Isa akkasiif qophaa'i. Waraana dabeessaa, waraana ayyaan laallataa, waraana qoonqoon dandeenya, waraana rakkoo hin dandamanne taatee gadi baatee maqaa waraana bilisummaa Oromoo hin balleessini. Isa kaleessa turetti daran dachaa dabaliiti injifannoo dabaluuf of qopheessi malee. Kanaaf nama rifeensa dhahatee deemu, nama hidhannoon irraa bareedu argitaniituma waraanan ta'a isiniif fakkaatee akkasiin dhuftan yoo ta'e sun baay'ee dogoggora guddaa jechuudha. Osuma baqattuuti jeefamta. Kanaaf iyyuu guutummaa guutuutti gootummaan of kenniinsaan loltuu bilisummaa ta'e. Loltuun bilisummaa ammoo samiitii gaditti dachee bal'oo kanarratti wanni isa daangessu hin jiru. Ka biqilee lafarra jiru magariisni kun hundi nyaata isaati. Daangaan isa daangessu hin jiru dacheen diriirtee kun hundi ejjennaa miila isaati. Kanaafuu eessattuun daangeffamiin waa gochuu dandeessa. Namni eessatti si gabroomsee sammuu kee qabate hin jiru bilisa taateetu saba bilisa baasuuf deemta. Kanaachi ka ofiiyyuu bilisa hin baane
ofii bilisummaa iyyuu hin qabne ofii iyyuu waa gochuu hin dandeenye sabaaf waa godhaaf sabni nurraa waan abdatu jechuudha. Akkaataa kanaan eebbifamtan har'a. Kanuman siniin jechuu barbaada. Haasaa hin dheeressu jedhee haasaa sinitti dheeressee baga ittiin sin gahee gara dirree lolaatti bobbaatu. Dirreen lolaa keenya immoo bakka amma jirru kana qofaa irratti murtaa'uu hin qabu. Goleen Oromiyaa bal'oodha. Lafa Oromoon nu barbaadu hedduutu jira. Achittidha sochoona. Baga irra geessanii, baga irra aantanii, baga ittiin sin gahee jajjabaadhaan siniin jedha. Ammanuman qaba. Fayyaa ta'a. Eebbifamtoonni jaallan zoonii lixaa Horroo Guduruuf dirqama keenya jaalalaan itti seenne fedhii fi onnee guutuun raawwachaa wareegama yookiin bilisummaa jechuun waadaa seenuun dhaadannoo fi dhiichisaan sagantaa eebba isaanii bareechanii oolaniiru. Asik.